Adaaf deemtee siin jedhan dhiira barbaada dhufaa jirta shaada. Waa akkasiin qabu. Alhamdulillah. Tole ati peenteedha moo ortodoksiidha hanga amma? Dura musliiman ture kaza dura ijoollee goddanyoota waliin ምናምን akkas ta'e karaa gadhiisee ture kaza amma siraawunidha. Maal si godhan? Peente si godhan moo ortodoksii? Ortodoksii na godhan. Waggaa meeqaaf? Waggaa afur akkas. La ilaha illallah. Maatiin teetoo islaamaa? Dhalootaan eessati? Arsiidha. Ijoollee si komandoo taate akkamitti ati akkamitti si kafarsiite? Dhiiraa si dubartii biyya Arabaa si kafarsiisan moo biyyumatti? Biyyumatti jira miti naannoon jiraadhu turan ijoollee shawaa ምናምን kanneen waliin dabalamee. Footoo Iyyasuu yaadana si fayyisaa jedhani. Sababaan ati itti kafartee mee waan barumsa nuuf haa taatu Iyyasuus hin fudhadhu sin jedhani. Maali dhukkubsattee dhayite moo waldaa akkanuma Iyyasuus jaalattee? Akkasumaan taane ውትድርና ምናምን jedhanii ጊዜ san shaarbii uffatanii maal jedhanii ውትድርና galuudhaa fi ijoollee baay'ee walitti dabalamnee akkasii bakka amantaa jiraadde. Subhanallah. Tole eegachi dhayite wangeela lallabuu turan jechuudha. Yaani gaafachi keessa dhayite gaachetti Iyyasuus ilma Waaqayyoos jedhanii Iyyasuus Waaqaas jedhanii Abbaanis Waaqa jedhanii Hafuurri Qulqulluu sadeen kana tokko waliin godhanii waaqessuu ture. Jarri kun akka gartee Iyyasuus akka ergamaa ta'e akka ilma namaa ta'e si galee amma? Naa galeera. Alhamdulillah. Iyyasuus islaamni akka itti amanu islaamni ergamaa rabbiiti jedhan Muhammad ergamaa rabbiiti Museen ergamaa rabbiiti Salamoon ergamaa rabbiiti namni Waaqa hin ta'u Iyyasuus ilma Maariyaam ati haadha qabdaami ati intala abaluut Iyyasuus ilma Maariyaam walii galee Waaqayyoon hin dhalu hin dhalchuus ana abbaan kan kee hin dhalcha anis hin dhalcha ati ni deetta Maariyaam ilma sii deette qaamni qunnamtii saalaa hojii godhee Maariyaam irraa dhalcha jiru uumamaadha Iyyasuusi alhamdulillah harka kee ol qabadhume subhanallah shaada qabattaayi ashhadu an laa ilaaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أني رقام بها ربي تكم عليك أنك أنقبر مهنجر محمديس نجاح في رحمني ساني رت هاجراتو غربيش ربي في إرجما ربي كان تمراتو إسا لبيك يان دوغوم سي عربك يان دبدين جرا عيسى يوكين يسوع كريستوس ربي اسمتي إلما ربي اسمتي إلما مريم غربيش ربي في إرجما ربي كان سبا إسرائيل دواف إرجما تويسا baradhee laphee kiyyaan dhugoomsee
arraba kiyyaan dubbadheen jira arraba kiyyaan dubbadhee jira waaqni waaquma waaqni waaquma yesuus namuma yesus namu allahu akbar dureetti baga rabbi islaamumma si deebise obboleettii ta'u allahu akbar galanni rabbiif haa ta'u ilma namaa waaqeessuurraa amin sadi sillaasee waaqeessuurraa ab wald manfas quddus haadha amlaak sadii walitti dabaltee waaqessu waaqni tokko waaqni yoomiyyuu buluqidaane keessatti waa hunda keessattus tokkuma yesuus waaqa waaqeessu ture museen waaqeessu ture yesuus kiristoos waaqayyoo kooti waaqayyoo keessan jira gartee gara abbaa gooftuu fi abbaa keessanii waaqayyoon keenya tokko jedha museenis abrahaamis waaqayyooma tokko nabi muhammadis waaqayyooma tokko nama hin waaqessinu yoomiyyuu nama akka feetii ta'e obboleettii tan tokko dubartiin akka teetii deette walii galle dubartii dee waaqayyoon dubartii hin deettu waaqayyoon hin dhalatu haadha manaa hin qabu ilmottis hin naajamu ilma jechuun nama abboomiin waaqayyoo ajajni waaqayyoo tokko itti kenname ama atiin intala tootii jechuun hin danda'a naasi dhalchee obboleessa koo tokkoon jechuu danda'a harmee takkaan harmee ta'u tokko jechuun kabajaafi malee yesuus kiristoos ilma waaqayyooti yoo jedhan ilma waaqayyoon guddifate ilma waaqayyoon dhalche ilma waaqayyoon uummate uumamni hundi atuu akka wangeelaatitti kiristaanonni hundi ilmaan waaqaa jedhaman hundi keenyaa ilmaan waaqayyootiin jira warri waaqarra jiranis malaa'ikonnis hundi isaaniitu waaqayyoon ilmatti naajamu anaa fi atiitu ilma waaqayyo agartee ilmatti haajama waaqayyoon ilma tokko qaba jedha wangeela Yohaanis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 waaqayyo akkasi tokko ilma isaa biyya lafaa jaallatee amma kan nuufitti isa kanatti kan amanu hundi jireenya bara baraa qabaatu jedha anu ilmaan torbafaa qaba waaqayyo tokko yoo itti kennitan maanno tujjaarri ana jechuu warra hamzaan irra qaba jechuu waaqayyo irra uumamni hundi kan waaqayyooti hatta seexaana waaqayyootu argamse malee of hin argamne walii gallee alhamdulillah jedhi lakkoofsa kee naa ergi daree keessatti alhamdulillah irri qabdaa birraa muribbo kabajaan akkasuma kaayif birraa muri maasiin gootu fannoo irratti waaqni hin fannifamu akka jedhu wangeela keessatti kilo ibroota keessattis keessa deebii keessattis yaawwa akkana suuta kootu fudhadhu foon haa fudhatu akkas kan agarsiisuuf kunoo yaa salaam waaqni asirratti hin fannifamu namni fannoo tanarra fannifame abaaramaadha jedha namni fannoo irratti muka irratti fannifame hundinuu abaaramaadha jedha yesuus abaaramaa miti quraana keessatti yesuus eebbifamaadha haati isaatis wangeela keessatti abaaramaan yesuus jedha seexaanni abaaramaan jedhu nuuf jedhee abaaramaa ta'e jedhan yesuus fannoo irratti waaqaaf fannoo irra fannifama muka kanarratti no alhamdulillah hin tuynu amantii namaatiis baga rabbiis deebisee haadhaa fi abbaa keetii hojii jiraadhu jiruu bareeddu barattee lallabdu daawa goota ijoolluma akka keetii gara islaamaa dhufan hedduudha dogoggoruun waa jirti waggaa afran kana keessa silaa rabbiin addunyaa irra si fudhatee duute kasaaraa gaabbii gammachuudhaaf har'a boochee si dhagamee boochee bara banaan qabrii keessatti guyyaa boruutti leenamsi boochisa akka itti salaattu galgala kana hin qulqulleeffatta qaama dhiqatta achi booda dubartii eenyu jirti nasraan teenya takkaas hin jirti yaani hedduu jira ijoolleen garee shaadaa si barsiisanii lakkoofsa kee naa ergita inshaallahu taala baga rabbiin gara islaamaa si fide rabshaa tana keessaa rabbi si haa baasu fayyaa si haa kennu rabbi sin xiqqeessin maatii ta'etti gammachuudhaan haadhaa fi abbaan kee jiranii harmee ta'etti bilbili si dallansiis harmee too lubbuun osoo hin jiru rabbi waaqa naman taanetti deebi'een jira jedhin kan laman taane kan sadiin taane walii gallee kan hin duune kan hin nyaanne kan hin rafne kan qaama saalaatiin hin dhalanne walii gallee furadhe Allah tokko itti dhugomse baga naa jiraattanii amantii takka walii qabna umrii naa dheeraadhu jedhe maatii keessatti jiraadhu hin baratta kanumaan siin jedha inshaallahu taala waan jettan yoo jiraate hamza hin badda alhamdulillah wallahi dhugaa baay'een gammade alhamdulillah alhamdulillah fakkaatu dhugaa baay'een gammade subhanallah baga rabbi sidees baga rabbiin aqli si kan sammuu si kan uma tabalaan hin jirtu cuuphaan jedhamtu hin jirtu namni guyyaa fayyina guyyaa boruuti malee har'aa miti bishaan nama naqi guyyaarraa qaama dhiqadhu deemi cuuphaa yoo fe'e qaama dhiqattu guyyaarraa namni islaamni dhiqachaan udochaan jirru qulqulleeffadhu bishaan nama qulqulleessu maali yesuus kiristoos nama takka cuupheetu hin beeku Yohaanis isa cuuphee jedhan cuuphaan Yohaanis cuuphuu ture dilii irraa akka qulqulleeffatanii dilii cuuphaan Yohaanis yesuus cuuphuu qaba hin qabu maal bishaan keessa gangalchan nama bishaan keessa ajjeesuun maali
Tanuu ortodoksii keessatti xabalaa jedhanii dhiiraa tokko asi godha. Dhiiraa tokko qullaa si dhaabee safuu. So kanaaf inshallah bagara islaamaa dhufte ni baratta inshallah garee keessa si galcha tole abdii Musaa faa biraan si keessa ni baratta lakkoofsa keenyaa ergeeti inshallah ka WhatsApp iznillah Telegram irratti ni baratta imo irrattis Zoom irrattis ni baratta inshallah barattee haadhaaf abbaa kee deebitee barsiisuu qabda ijoolluma akkas si goote sanuu gamana fiduu qabda akka warra kana sirra dalage hune seenaan isaan hin dagattu dirqumati Yesuus wangeelaa nama tumanii nama fudhachiisanii bara. Yesus fayyisa guyyaa tokko manfas hafuurri qulqulluun fayyisan jedhan abbaan fayyisan jedhan Yesuusuma kana malee dalagatan ajaa'ib. Ortodoksiin Maariyaam fudhatte Peenteen ilma fudhatte bara. Ortodoksiin waan jettu Maariyaamtu fayyistuudha hinduune hin jirti isiin gartee waliin nu araarsiti Waaqayyo jedhan Peenteen Yesuus walitti nu araarsa jedhan nuti jidduu tana rakkanne haadhaa fi ilma jidduutti. Walit deebisuu alhamdulillah galanni rabbiif haa ta'u kana manni kadiroo taa'ee bifamu kadiroo baga gammanne akkasi dureetti maqaan kee kaduraanii kami bareeda dureetti maali maqaan maatiin si baaf kun kiyyaa miti kiyya nagalchuu didee na ijoollee irraa fuudhee asii as galee amantan. Masha Allah maqaan kee kaduraanii kami abshir maqaan kee kaduraanii Roozaadha. Roozaadha. Okay Masha Allah. Roza no jirte ye guutuudha gartee Rawda baafadhu Rawda rabbiin jannata siifatan inshallah tole saniif jiruu bareedu jiraachisu jeequmsa keessa jirta gammadi ilaal sagada kee sagada akka ta'e rabbi alhamdulillah Allah jiruu osoo nan najjeesin osoo nan fudhatin Waaqayyo sufaaniin harkadde jedhi Yesuusitti irraa amante ergamaa rabbi hin ganne saniif bagara islaamaa rabbi si deebisee gammachuu irraa Jole madam kana jaa rabbi se abaa umrii teetana rabbi umrii teetana fayyaa se kanne osoo dhukkubsame maatii ta'e bira rabbi se galchu gara kaanii wal dubbisna inshallah ayye alhamdulillah